السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا بكي شو أكما بيكمو خيسوما غرغرا اسنيف قبدين رفيجرا نما أورومو داف سجبا وي اسم فجدجي يادو توكو قبدين رفيجرا خنافو نمنين أن اسنيف قبدين رفيس أجمان isumarra gartee gamaqaa isaatis dhageenya isumarra wal barra haa ta'u kanaafu subscribe share like godhuudhaan na hordofaa na jajjabeessan isinin jaa yatafaddal mashkuran. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganagaan dhufte Baganagaan nu afeertan isinillee akkana akkasitti gaa istiidiyoo bakkee shootti si afeerree jira asumaan daawwattoota keetii wajjin walbaruudhaaf maqaa keetirraa haa eegallu. alaas bagaa na afeertanii isinillee galatoomaan isinin jaa. Ayyee maqaan kiyyaa Yoonis Mizaab naan jaani gara mul'ataati. bakkeetti nan argamu Suudi Arabiyaadha. Okay. dhaamsa jabaa dhaamsa kan nama fayyadu jee kanin yaadu kanin ummataaf dhaamuu barbaadu waa'ee koronaa kanarratti dhaamsa jabaa qaba. Okay. keessattuu warreen riyaad keessa jirtaniif magaalaa riyaad jiruuf dhaamsa jabaa kan jabaa kanin dhaamsa barbaadu. Okay. dhukkubni kun yeroo duraatiif fagoodha jira jennee waan halaalatti eegaa turreef amma garuu gara keenyatti siqee waan jiruuf akkaan if eeggannoo cimaa akka godhaniin dhaamsa kiyya dhaamaa fi Okay. keessattuu waggaan akkaanan arkutti namni karaa naannoo 20 fi baankirraa jaamutti baay'inaan wal jala siqee waan jiraatuuf if eeggannoo cimaa akka godhaniin dhaamsa dhaamaaf. Magaalaan tuni karaa shaara 20 kanatti namni hedduu baay'ata. Yeroo waan bittanillee akkaan akka addaan faffagaatanii akka ogeeyyiin fayyaadhaa jaanitti if eeggannoo cimaa akka godhaniin dhaamsa dhaamaaf hin jaa. Akkuma beekamu dureen dhukkubni kun fagootti ilaalaa turre amma magaalaa tana seenee nama keenya hundaa'u wal gahaa jira akka waan jechuun takkaas ni jirti. Seenee jira namni inni qabeelleen baay'eedha akkaan dhageetti. Anuu kanarraa ka'eetiin dhaamsa kana Oromoo teenyaaf dhaamuu barbaada. Ayyee. Uummata keenya kan akka gaariitti of eeggannoo cimaa godhaadhaan jaan. Namni ati beektu kan qabame jira? Ni jira. Nama nan beeku ni jira. Maal dhaamuufi barbaadda warreen qabame jiru kanan? Wanni dhaamuu barbaaduuf namoonni dhukkubaan qabamee jirulleen yoo gara kan mootummaatti dhiyaatan taate waan mootummaa sodaataniif namni gaduma beetuma waan silaa dawa jaan bitatee ol deebi'aa if eeggannoon cimaan waan hin jirreef kanaafuu namni dhukkuba saniin qabamees nama bira dhaqaa jira. Namarraa illee akka if eegdan dhaamsa fayyaa kana akkana karaa barbaadda jeen isin dhufe isinillee na afeeruu keessaniif galatooma. Galatoomii baay'ee galatoomii hawaasa keetiif akkasitti waan ni bu'aa qaba jedhu takka dabarsuun kee waan jabaadha. Uummanni warri qabamee jirus if eeggannoo hawaasa isaanii irraa godhanii akka dhukkubni kun wal hin geenye nama kaanis eeggannoo godhanii yaadni kee yaada bareedaadha. Galatooma. Galatooma. Ayyee nagaan.